Haalee Oromiyaa garaagaraa keessatti yuunivarsiitiiwwanii fi manneen barnootaa keessatti akka duugaa sanyii faannoo Amaaraa fi mootummaan Biltsiginnaa uummata Oromoo irratti raawwatee fi raawwachaa jiru balaaleffachuun halkan edaa irraa jalqabee hiriirri mormii cimaan gaggeeffameeti jira. Haaluma kanaan baha Oromiyaan yuunivarsiitii Dirree Dhawaa fi Haroomayaa keessatti barattoonni yuunivarsiitii Dirree Dhawaa fi Haroomayaa gocha duugaa sanyii lixa Oromiyaatti uummata Oromoo irratti raawwatame balaaleffachuun hiriira mormii cimaa gaggeessaniiti jiran. Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamattis bima wal fakkaatuun hiriirri mormii cimaan kan gaggeeffame waggaa ta'u humnoonni xiqqaa mootummaa Biltsiginnaa barattoota uummata isaaniitiif sagalee ta'uuf mormii gaggeessan irratti reebichaa geessisaa akka turanii fi gaazii imimmaan nama keessaa harcaasu fayyadamuun barattoota yuunivarsiitii Adaamaa irra miidhaa akka geessan gabaasaan nu ga'e ni addeessa. Mooraa yuunivarsiitii Amboo keessattis barattoota Oromoo yuunivarsiitichaa barataniin hiriirri mormii cimaan gocha sanyii duugaa uummata Oromoo irratti raawwatame balaaleffatu godhameeti jira. Hiriira kana irratti barattoonni hiriira bahan ergaa dabarsan ummanni Oromoo murruqii sanyii duugaa isa irratti raawwatame osoo wal irratti hin eegin tokkummaa wal cinaa hiriiree karaa isaaf dandame hundaan akka ofirraa qoratu waamicha godhaniiti jiran. Yuunivarsiitii Mattuu keessattis haaluma wal fakkaatuun hiriirri mormii cimaan murruqii uummata Oromoo irra ga'u balaaleffatu kan godhame waggaa ta'u waraanni mootummaa barattoota hiriira mormii bahanii karaa nagaatiin mirga uummata isaanii gaafatan reebuudhaan miidhaa cimaa barattoota irraan ga'uun isaa beekameeti jira. Ganamarraattis barattoonni yuunivarsiitii Kotobee duula qindaa'aa sanyii duugaa faannoo Amaaraa fi mootummaa Biltsiginnaatiin uummata Oromoo irratti gahee balaaleffachuudhaan mormii lagannaa nyaataa godhanii jiran. Ajjechaan uummata keenya Wallaggaa irra gahaa jirus dhaabbachuu qaba jechuun nyaata dhiyaateef nyaachuu diduun mormii cimaa godhanii turan. Karaa biraatiin godina Baalee aanaa Madda magaalaa Bidireetti gochoota suukanneessoo faannoo Amaaraa fi mootummaa Biltsiginnaatiin uummata keenya irratti raawwachaa jiran balaaleffatanii hiriira cimaa kan gaggeessan waggaa ta'u hiriira isaanii kana irrattis qabsoon bifa haaraan amma eegaltee bakka hundatti akka itti fufuu qabdus waamicha isaanii dhageessaniiti jiran. Akkasumas handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee mana barumsaa Jeneraal Waaqoo Guutuu keessatti barattoonni Oromoo hiriira mormii cimaa gaggeessaniin duugaa sanyii Biltsiginnaatiin uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru haa dhaabbatu. Oromoon mirga isaa goonfachuuf sodaa qawwee fi doorsisaan uf duuba deebuu hin qabu jechuun uummata isaaniitiif sagalee ta'aniiti jiran. Lixa Oromiyaa mana barumsaa bultii addaa Naqamtee keessattis hiriirri mormii cimaan gocha sanyii duugaa Oromoo irratti raawwatamee fi raawwatamaa jiru mormuun barattoonni Oromoo mormii isaanii dhageessaatii oolan. Mormiin duula qindaa'aa faannoo Amaaraa fi mootummaa Biltsiginnaatiin uummata Oromoo irratti raawwatee balaaleffachuun kan itti fufee waggaa ta'u godina Harargee lixaa aanaa Habroo magaalaa Galamsoo keessattis gocha sanyii duugaa Oromoo irratti raawwatame balaaleffachuun hiriirri mormii cimaan taasifameeti ture. Addi bilisummaa Oromoo waan danda'uun akka of ittisu yaamicha taasiseeti jira. Abaawwan ibsaa muddee bara 2022 baaseen weerarri lafa Oromoo ajjechaan gara jabina buqqaatii gudeeddaa fi kan kana fakkaatan haala hammaataa irra ga'uudha ibse. Munawwara madda balata oduutanaa isinitti hima. Addi bilisummaa Oromoo ibsa muddee bara 2022 baaseen weerarri lafa Oromoo ajjechaa gara jabina buqqaatii gudeeddii fi kan kana fakkaatan haala hammaataa irra ga'uu ibse. Milishaan shororkeessaa faannoo Amaaraa kan mootummaa paartii Biltsiginnaatiin durfamu leenjifamee hidhatee Oromiyaa irratti lola dhumaa gaggeessaa jira kan ji'a baa'uun Oromoon seenaa dheeraa koloneeffannaa Abisiniyaa keessatti erga waraana Minilik ajjechaa jumlaa fi waraana dugugaa sanyii akkanaa hin mudannee je. Ittuma fufuun duulli Minilik jaarraa 19ffaa keessa Oromoo irratti godhe harma haadhaa fi harka dhiiraa mure bara paartii Biltsiginnaa humnoonni gara jabeeyyii Amaaraa Oromoo qulqulluu kan magaalaa Buree mataa irraa muranii Goojjam keessatti ulee irratti fannisanii agarsiifaman reeffa gubanii sirba injifannoo dhageessanii je. Kanaaf kana booda humnoota paartii Biltsiginnaatiin deeggaramanii yakka bifa kanaa hojjetan obsuun hin danda'amuus je. Oromoon daangaa naannoo tokkollee hin ceene hin weerarre kan je ibsi dhaabbatichaa Oromoon namoota ilmaan isaa fi shamarran Oromoo irratti salphina geessan dabalatee namoota biroo waliin michummaan jiraataa turus ibse. Oromoon isaan nyaachisee jira, isaan tiksee jira. Oromoon lafaa fi gandaan gatii baasellee nagaan akka jiraatan hayyamuu fi eere. Deebiin qubsiifamtoota irraa kennamu garuu gara jabummaa fi kabajaa dhabuu waan ta'eef Oromoon biyya abbaa isaa keessatti ofirraa ittisuuf mirga qabaa je ibsi adda bilisummaa Oromoo irraa kenname kun. Oromoon kutaalee Oromiyaa hundarraa dammaqee dachii isaa ijoollee haadholii fi manguddoota isaa akka ittisan addi bilisummaa Oromoo yaamicha taasisee jira. Kana booda salphina akkanaa garaa itti baadhannu hin qabnu kan jee dhaabbatichi of ittisuun mirga uumamaati waan ta'eef qabsoo of ittisuu irratti cimuun dirqamaa fi itti gaafatamummaa Oromoo hundaatii je. Du'aa fi salphina qe'ee keenyatti simachuu hin qabnu kan jee abaa'oon barattoonni manneen barnoota sadarkaa lammaffaa fi yuunivarsiitii barsiisonni sadarkaa hundaa qonnaan bultoonni baadiyyaa fi qeerroon ofirraa ittisuu qabus je. Tokkummaa fi ciminni keenya bara 2018 mootummaa EPRDF keessatti jijjiirama fide kan jee dhaabbatichi Oromoon tokkummaa isaa tiksuu qaba. Duuti Oromoo tokko du'a Oromoo hundaati. Oromoo tokkoof salphinni Oromoo hundaaf salphina. Oromoon goolee hundarraa ka'ee
gara jabummaa fi qaanii garee paartii bilisiginnaatiin deeggaraman dura dhaabbachuu akka qabullee gaafate. Ejennoon paartii bilisiginnaa ganda gubuu meeshaa waraanaa gurguddaan namoota nagaya haleelu magaalaa fi ganda irratti boombii darbachuu fi ijoollee mana barumsaa ajjeesu walgahii amantaa fi gabaa irratti boombii darbachuun namoota dhibbaan lakkaa'aman ajjeesuun gara jabeenya hamatti jijjiiramee akka jiru himee bulchiinsi naannoo Oromiyaa bakka hundatti yeroo dheeraaf diigamee waan jiruuf ammas Oromoon balaa dabalataa akka hin mudanneef mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa dhugoomsuuf ciminaan akka hojjetu ABO'n yaamicha Oromoo hundaaf taasisee jira. Dhumarratti addi bilisummaa Oromoo gaafii barsiisonni Oromiyaa fi mormiin dargaggoonni yookaan qeerroon kaasan haqa qabeessa ta'uu cimsee kan mirkaneessu yeroo ta'u Oromoon hundi gaafii fi gochaa isaa seera qabeessa ta'e deeggaruun cinaa dhaabbachuu akka qabus gaafatee jira. Hayyoonni siyaasaa fi rogeeyyoonni Oromoo gurguddoon duula qindaa'aa faannoo Amaaraa fi mootummaan bilisiginnaa uummata Oromoo lixaa Oromiyaa irratti raawwachaa jiru ilaalchisuun yaadaa fi gadda itti dhagame ibsaniiti jiran. Haaluma kanaan xiinxalaan siyaasaa beekamaan Jawaar Mohaammed barruu fuula feesbuukaa isaa irratti maxxanseen Oromiyaan yeroo ammaa jeequmsa hamaa keessa jirti. Torbaan irraa namoota dhibbaan lakkaa'amantu du'aa jira. Miiliyoonotaan kan lakkaa'aman qe'ee fi qabeenya isaanii buqqa'anii kaan ammoo qabeenyi isaanii jalaa gubachaatee jira. Humnoonni mootummaa akka barbaadanitti saamicha geggeessaatii jiran. Akkasuma mootummaan diroonii jeettii waraanaa fi helikoophteraan boombii uummata nagaa irratti roobsaatii jira. Jawaar Mohaammed itti dabaluudhaan akka jeetti osoo jeequmsi Oromiyaa keessa jiru kun babal'atee sadarkaa kanarra hin gahin garaagarummaan siyaasaa jiru karaa nagaatii fi mariidhaan akka furamu kadhachaa turreeti jirra. Haa ta'u garuu mootummaan bilisiginnaa kadhaa fi gorsa keenya moggatti dhiisee tooftaa waraanaatiin biyyattii bituuf karaan inni filate kun waggaa 4 booda kufaatii hamaa kana fideechuudhaan himeeti jira. Qondaallee ODP duraanii Dr. Milkeessaa Miidhagaa ammoo gama isaatiin barruu fuula feesbuukaa isaa irratti maxxanseen Oromoon bakka jiru maraa sochii godhaatee jira. Seef Oromoo kan joon lubbuun Oromoo tokko gatii qabdi jechuun Oromoo wal baraaruuf waliif birmachuu filatee jira kan jaan Dr. Milkeessaa Miidhagaa yaada isaanii itti fufuudhaan hanga Oromoon nagaan bee nagaan galutti hanga daangaan Oromiyaa weerarame bakka itti deebi'utti hanga lammiileen keenya Oromiyaa fi Matakkalii fi Walloo bilisummaan jiraatanitti hanga uummanni Oromoo mootummaa dhugaa kan Oromoof morma isaa kennu danda'u argatutti hanga dachiin Oromiyaa Oromoo mara bilisa taatutti waraana lafoo fi humnoota Amaaraa fi dirooniidhaan gubachaa morma muramaa gogaan quncifamaa jiraachuun hin danda'amu qabsoon ijibbaataa itti hojjechuudha ibsaniiti jiran. Dr. Milkeessaa Miidhagaa itti fufuudhaan qabsoon karaa nagaan magaalota keessatti geggeeffaman hundi naamusa qabaachuudha qaban waan nama dur itti turre wal yaadachiisuun gaariidha jechuudhaan qabxiilee yaadachiisaa barbaachisan torba lafa kaaniiti jiran. Kanneen keessaa tokkoffaarratti sabaa fi amantii kamiyyuu balaaleffachuun naamusa cabsa miidhuuf yaaluunis naamusa cabsaa Oromoon miidhama isaa addunyaatti dhageessifataati jira jaan. Lammaffaarratti qabeenya nama dhuunfaas ta'e garee tuquun barbadeessuun naamusa cabsaa ta'a jaan. Sadaffaarratti saboota Oromiyaa keessa jiraatan kamirrattuu balaaleffannaan hin ta'uun itu akka Oromootti sirna ijaaramaa jiruutu balaa kanaan dhugee sirna jibbiinsa Oromoo irratti ijaarame kana balaaleffanna sabootaaf kunuunsa gochuun dirqamaasi jaan. Afraffaarratti deemnatii fi lukkeeleen humnoota weerartuu naannoo Amaaraa federaalaa fi ergamtoonni naannoo Oromiyaa irraa mormii nagaa keessa seenanii dhaadannoo gara biratti jijjiiruudhaan hanga mormicha gara jeequmsatti jijjiiruun ni dhama'u wal ta'uun wal dhaggeeffachuun barbaachisaadha namoota shakkitan naamusaan gorsaa malee akka hin xuunes himaniiti jiran. Shanaffaatti yuunivarsiitiiwwan keessatti hiriira warri qopheessitan saboota cunqurfamoo kaanis ofitti dabaladha sabi kamirraayyuu lola akka hin qabne amansiisuun barbaachisaadha mootummaan maatii keef ciisaa jira waan ta'eef jechuudhaan himaniiti jiran. Ja'affaarratti dhaadannoon isin qabatanii baatan kan mirga dhala namaaf falmu kan ukkaamsaa mormu kan walqixxummaaf dubbatu kan mirga jiraachuu mirga dubbachuu mirga lafoo ofirratti jiraachuu mirga nagaan baanii galuu rashanamuu morma muramuu mormuuf haa ta'uu qabaas jaan. Torbaffaarratti qaama nageenyaa walitti bu'uun hin barbaachisu hogganoota isaanii waliin wal hubachuuf yaaluun gaariidha. Mirga hirri namaaf kenne waan ta'eef mormiin ta'uu karaa nagaan akka xumaruuf yaaluudha jaan. Dr. Milkeessaan itti dabaluudhaan waamicha kabajaa poolisii Oromiyaa dhalattoota Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessa jiranii fi poolisii federaalaa keessa jiraniif godheen Oromoo weerara guddaa waggaa 200 as ta'e hin beekne argaa jira. Mormaatu muramaa jira. Jiraatti gogaan irraa quncaa jira kan gubataa jiru abbaa keessanii ilma keessanii maatii keessanii fira keessanii qe'ee fi qabeenya isaatu gubataa jira lafti Oromoo weeraraan qabamaatti jira. Oromoon aarii guddaa keessa seenee jira kanaafuu gara Oromoo goraa uummanni kun sirna kana jibbeeti jira gara uummata keessanii goraa gaafiin Oromoo akka deebi'u tumsa godhaa jechuun yaada isaanii ibsataniiti jiran. Gameessi siyaasaa Oromoon beekamaan obbo Yaayoo Bashiir yookaan Boruu Barraaqaa ammoo gama isaatiin akka jeetti miidiyaaleen sirnichaa yeroo haleellaan akkasii Oromiyaa keessatti raawwate hundaa finxaaleeyyii jechuun sirnicha qulqulleessuu barbaadan kan asiin duraatis irra deddeebiin argineeti jirra ammas kanuma godhaa jiran kaayyoon isaa roorrisaa fi roorrifamaa ulee tokko wal faana dha'uudha.
keessattuu madaan Oromoon akka hedduutti madaa jiru akka dhokatuuf baala irra buusuu bira dabranii isuma falmii haqaan inni godhatu yakkamaa gochuudha. Akkanatti firoomoo Opidoo fi PP Amaaraa suphinee itti fufsiina jedhanii yaalu garuu dhugaan lafa jiru ifa galaadha. Yakka Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru abboon fedhettuu yoo haqachuu yaalan gaafatama jalaa bahuun hin danda'amu. Addunyaanis ni callifte malee argaati jirti. Waliif dirmannaan jalqabames gammachiisaadha. Hin barfanne wal dhaqqabachaati jira. Oromoonni qawwee mootummaa baattanis uummanni mormii ba'ee ittisaa waliin dhaabbadha. Kan uummata irratti dhukaasu yookiis reebu agarraan bira hin dabrina. Jaalattanis jibbitanis Oromoo waan taane qofaaf duulli nurratti baname jedhan. Roorroon kun akka dhaabbatuuf hirmaannaan hunda keenya gaafate jechuun yaada isaa ibsateeti jira Boruu Barraaqaa.